Ashama hordoftota daawwattoota koo akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha aan kan isin waliin turu reedii Adam TV namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa yaadni koo yoo isiniif ta'e share waliif gochuus hin irraanfatinaa like gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Gamanumaan gama ajandaa kooti isinii deeba ajandaan kiyyaarraas maalinni namoota wantoonni tokko tokko hin gallee fi akkasumas immootu waa'ee dhimma Dubaay irratti dubbachuu barbaada. Dubaay irratti deemsi samoona deemsifamaa jiru deemsa baay'ee ho'aa ta'ee fi namoonni nagalateeffatanillee hin jiranii namoota nagalateeffatanii naabshir kuni waan oromummaadhaaf ba'ameedha malee waan addaa isiniif godheeti miti odeeffannoo qabu isiniif dabarsee odeeffannoo sanitti fayyadamtanii soo galanni kan koo osoo hin taane isin odeeffannoo sanitti fayyadamuu keessani warroonni odeeffannoo sanitti fayyadamtan isinis carraa gaarii jireenya gaarii isiniif jedha namoonni muraasni namni an beeku namni lama sadi na bilbilee jira nama ani beekudha Beirut irraa Dubaay deemanii samoona deeman jechuudha prosesii fixatanii namni lama ka hojii seenan beeka namoonni kuwwanis prosesii fixataa jiranii amma wanti ani jechuu dhufeef maalinni namoonni baay'ee yaadni kun isin hin galle akkamitti akka deemamu isin hin galle tasumallee irra deddeebitanii na gaafattan ani immoo irra deddeebi'ee isiniif ibseera mee waan na gootan tasgabbii barbaada wanni hunduu tasgabbaayati obsaan na dhageeffadha ani gaafan waan kana jalqaburraa akka isiniif galuufitti ifa isinii godhe isiniif hime akkamitti ifa isiniif godhe ani odeeffannoo qabatamaan isinii dabarsaa isin immootu namoota irraan deemtan ebaluu qunnamaa jedhee lakkoofsas maxxansee maqaa namaas isinii dhahee ture garuu isin hin qabanne viidiyoo koo jalqaba qofa laaltanii yookaan immoo barreeffamaan viidiyoo irra barreesse qofa laaltanii bilbilaan na cinkitanii jechuu akkas ta'uu hin qabu ila ammas irra deebi'ee isinitti hima bilbila jaraa isiniif hin maxxansaan laal jaruma irratti bilbilaa kallattiidhaan ani maaliif odeeffannoo isinii dabarsaa jara gaafattan tasgabbiidhaan suuta ulagaan isin barbaachisu yoo jiraate ulagaa addaatii miti paaspoortii qabaachuu keeti bakka wanni biraa miti paaspoortii harkarraa qabaatuu qabda harka keerra jiraatuu qaba paaspoortiin maaliif paaspoortiin kun harka keerra yoo hin jiraanne deemuu hin dandeessu jechuudha paaspoortii qofa isin barbaachisa lakoo paaspoortii Itoophiyaa gartanii mi paaspoortii yoo qabaatte jette harka keetirra yoo jiraate wanti ati sirraa eeggamu imala qofa ijoollee dhaka prosesiitiif fixu sii miti ati paaspoortii kanaan qunnamsiifta jarri ofuma isaaniitti prosesii kana siif geessanii jechuudha kana waan ta'eef paaspoortiin keessan ka'amanni isaa irraa hin dhumatin ta'uu qaba paaspoortiin keessan ka'amanni irraa hin dhumatin argitanii mi anillee ama bararuu jedhe samoona na eegaa goloo tikkeettii muradhee jira baay'isawee tikkeettii miti na of kolchaa kun imala as keessatti kaayiroo kana keessa imala wayii deemuudhaafi kanaaf jecha hundi keessanuu bifa kanaan lakkoofsaan isinii maxxanse kana irratti fayyadamuu dandeessanii kuni waan hedduu nama cimdisuu fi waan nama cinquu hin qabu jechuudha Itoophiyaa irrallee namoonni na gaafatti jira by the way imalli kun immootu carraan cimaan kuni carraan harki caalu shamarraniidhaaf malee dhiiraaf carraan akkanaa bal'inaan hin qabu dhiphinaan ni jira garuu dhiiraa fi miti shamaraaf sirriitti kan carraan kun baname keessattuu ijoolleen Beirut haalan deemaa jirti Itoophiyaa irrallee deemaa jirti Su'uudillee deemuu dandeetta waan biraa dhiisi murteessan tana qabaatudha gartanii so warri soba jetta yoo jiraattan immootu ijoollee deemte warra achi amma dalagaa seene Beirut irraa dhaqee bilbilaan isin qunnamsiisuu hin danda'a jechuudha guyyaa biraatitti isiniif qabadhee dhiyaadha namni wayii maal naan jedhe koomentii jalatti ani Dubaayin jira Dubaayin dalagaan hin jiru oo'in hojjeese dalagaa soba kanamaan dalagaa yoo dantaa keetiif ati dalagatuun feene malee yoo ofii keeti durriyyummaa walii gadi jette malee biyya kamuu dalagaan hin jira ila biyyumaan amma keessa jiru kan dalagaan hin jiru jedhama dalagaan hin dhabamne naan taane natti ulfaate madaamiin koo akkana maaliin jenne boqonnaa bahuudhaaf jettee ofiirraa baatee maqaa wal xureessiti jechuudha namni kaayyoo qabu garuu natti ulfaate hin beeku dalagatee haga guyyaa isaa san akka ta'eefititti gama biyya isaatitti galaa jechuudha so kuni waan biraatiif miti hojii dililinna addaan anamma ani deemuu baattanii dallaala namni naa kafalu hin jiru namni na cinqu hin jiru wanni isin naa goota yoo jiraate biizii na goota wanna biraatiif miti baramu bilbilaan biizii ta'ee jiraan kuni faayidaa oromummaa kennaa wal fayyannaaf malee waan addaatiif miti garuu namoonni akka hamaatti ilaaltanii yaadan taane kennattan kuni xiqqoo osoo of teessanii of laaltanii
odoo ati saba keetii maal goote osoo hojii wayituu si bira jiraate nama kee hin galchituun beeka. Namni akkanaa kun namoonni waa'ee akkanaa kana yeroo dabarsinu jibbitan yookaan immootu hinaaftan jechuudha. Osoo hojii wayituu si bira jiraate harkaa qabaatte akka nama sani nama hin galchine hin beekan. Nama gariitu jira ka ofii hinaafu gartee osoo hojiin isa bira jiru hojiin hin jiru jedheetumaan Amaara yookaan Tigree yookaan waan bira ofitti galchaa jechuudha. Nama akkanaa kanattu koomentii jalatti yaadan taane kennata bilbileellee yaadan taane kennata jechuudha. Sinii galee namni jiruuf jireenya barbaadu kee qofa yaaduu hin qabdu. Lammii kee yaaduu qabda, maatii keef yaaduu qabda, waa hunda keef yaaduu qabda. So kana waan ta'eef kun ani dirqamaan deemaa jechuu kiyyaa miti. Fedha warri qabdan jechaa jiranu. Fedha warri qabdan. Carraa kanaatu baname. Gurra isin kennaa jechuu jirra malee nu deemas jechaa hin jiru, dhiisas jechaa hin jiru. Garuu waan dhageenye isinii dabarsuun immoo dirqama kenna akka isin itti fayyadamtaniif namoota baay'eetu itti fayyadamuu barbaada waan ta'eef. Isinii galee sorry bilbila narra bilbilame namoota baay'eetu waan kana fayyadamuu barbaada waan ta'eef hundi keessanuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Biyyi biraa immootu akkaataan itti banametu jira. Akka itti baname kontiraata deemtee eeyyamaan yoo galte eeyyamaan deebi'uu hin dandeessa. Eeyyamaan malee biyya ammatti nama fudhataa jirtu hin jirtu. Nama biyya san tureetiin eeyyamaan gale gartee mana madaamirraa namoonni akkasii ammas rakkina qabu. Itoophiyaa galtee maatii kee dubbistee deebi'uu hin dandeessa. Xiyyaarri banaa jira waan ta'eef inni biraa inni sirriitti gaafii isin natti gootan tokko maal inni meeshaa akka duraanii nu eeyyamanii kiiloo 40 ol nu eeyyamaan jiranii akkamitti meeshaa baay'ee bitannee galuu dandeenya naan jettan. Jaraggeena kun salphaadha bar. Kun salphaadha bar. Nama maatii biyyaa qabu taanan ati salphaadha. Osoo hin galin dura mataa keetiin osoo hin galin dura meeshaa kaargoodhaan ergi. Meeshaa kaargootti galmeessite maatii keetitti akka fuudhan taasisuu dandeessa. Poostaa fa'aa hin ergitanii poostaniin ergaa bar. Kiilootti tokkoon erga poostan amma. Poostan ergitee kaatee gaafa fi galtullee kiiloo 40 san fudhattee galta. Isinii galee wanni isin immoo kiiloo 40 baattanii deemtan maaltu jira? Kotota birdilipsii fa'aa baattanii galina yaa maal isinii godha? Waan akka kompiitaraa, waan akka moobaayilaa, waan adda addaa kaameraa qolee kiiloo baay'ee hin qabne kana bitadhaa gala. Birdilipsiin uffanni salphaan maal isinii godha walitti tuultanii uffata waggaa meeqa biyya alaatiin tuffattan fa'aa fudhattanii galina. Ishee midhasiniifu maal isinii godha? Uffanni waa tokko faayidaa hin qabu. Namni gariin uffata ammata meeqa uffatte garaana nyaate jedhee shaantaa tokko guutee kiiloo 40 san harkaa guuta shaantaa uffannummaa moobaan sun. No. Waan ila kana qabuun galaa yoo galtan. Waan kiiloo qabuun galaa. Kompiitara tokkoo bitatte. Moobaayila gaarii tokkoo qarshii 10,000, 5,000, 6,000 bitte Itoophiyaatti qarshii meeqa? Itoophiyaatti qarshii xiqqaa miti jechuudha. So waan akkanaa kan abshaalataa gungowwoomina kana kanaan nu caalte Tigree fi Amaar waan biyya alaa yoo deemte waan biyya keenya keessatti gatiin isaa baay'ee mi'aayaa ta'e fudhatanii galan. Maaliif kanatti jijjiiran achi deemanii harka namaan eeggatan. Kenna hoo uffata zarii isaa uffisuudhaaf eessuma kootiif akaakayyuu kootiif adda kootiif akkoo kootiif jettee uffata shaantaa guuttee kiiloo 40 san bira dabree jira. Sayaachi isiin waa tokko fayyadamne kisaaraa malee. Na of golcha na mammadhamee tagiseen waan adda addaa waan noo jedhu asiirri illee na bira jira yoo dhugee nama danda'a. Asiira kanatti dhugaa qooni bunan na qabe ani bunan jaaladha beetanii buna isinii gara waan akka appilii kanatti dhugaa. Appiliin kun bareedaa beekta nama kaasa. So carraa kana yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Hundi kennayyuu odoo wal fayyanne ila wal fayyaduu mallaqa qofa walii kennuu miti. Yaadan walitti himuudha. Yaada wal jijjiiruudha. Yaa uummata keenya narraa gowwaan ta'ina rabbi. Ani barna gaarramtan yeroo tokko maa gowwoomtas yoo namni isin gorsu akka arrabaatti fudhatina waanuma gaariidha gorsi kun jechuudha. Isin fayyada jireenya keessan keessatti. So ani kanan isinii dhaama yeroo kamuurra deebi'ee isinii dhaama wanni jedhu dhumarratti yoo jiraate lakkoofsa isinii maxxansiratti bilbilaatiniin nama biyyarraa oofatu barbaaddan illee ta'e nama achi jiru akkasitti akka qunnamtan abdii qabaa. Kanaaf already Adam Tube namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii koo ta'a, like share gochuun hin raafatina yaada keessan commentiin kannadhaa.
fayyaan faaya nagayaan naa tura isin jaaladha ilmaan Oromoo.